Biyya keenyatti hin galu. Biyya namaa keessa jiraachuu dadhabne ijoolleen keenya akkasitti akka intinaatti akka du'attisiisaatti ajjeesamte dhugaa rabbi baay'ee garaa kona nyaata naatiin jechuudha. Maali carraan akkasii? Maali carraan akkasii bara baraan Oromoon kan Wallagga keessatti ibiddaan gubamaa bee ajjeesamaa bee hanqatu. Boyin abshir. TikTokin kaampaniin TikTokin jaalatu boy abshir. Maali geggeemma akka kanatti uummanni keenya achi kee mucaan kun achi keessaatii bahee jennee utuu aara galfannu utuu isin achi salaaluu aara kun haalan taaneen jechuudha ajjeesanii. Mee carraamti keenya maalidha nuni? Liinaa silkii baran jirtu. Inni takkaasaa qabatee du'eera bar. Liinaan eessa deemtee? Liinaa. Komentii cufna. Koko. Komentii yoo cufan immoo kaampaniin inni adabaabar. Boyina simboosaniin ergiina komentii yoo jiran dhageessanii please. Nama dhagaa akkasii. Oromoo matu nyaata baar warra mazzaletti bu'ee maal goona kan keenya ko bara bara reeffa nu ergu bari bara bara ji'aan yoo barbaadan reeffa nu ergu ijoolleen keenya gaafa isheen biyyaa bakkatti deemtu lafa isheen deemte reeffa isheen ugachu ayi waan nuni biyya keenya irratti taane asirreessaniin bo'ee naameen maggaa falasaa mala Biyya maalii qabna? wallaahi laazima hin beeku bichitti Dhugaa dubbachuuf kan nuti du'aa jirru kan nuti beekuu qabnu ijoollee Wallaggaa sababa wallaggummaa keenyaatiif malee sababa Oromoo ta'aniif miti. Oromoon kutaa biraa nagaan ba'ee nagaan galaa jira. meelaalee gada dhiyoo kana keessatti mana kiraa fudhachuu hin danda'ani bar. Mattaawoqiyaa iddoo biraa baafachuuf ganda biraa baafachuuf birrii amma isaan ittiin mattaawoqiyaa baafatan quba qabna bar. Ijoollee. yaa rabbi wallaahi warri du'e yaara galfate dhiisa nuuniyyuutu dirooniidhaan nu fixanii hin jedhe zarumaa zarii keenyatu nu barbadeessane kana manna maal amma nu maal keenyatu gammannee jira mana ormaa keessa teenya guyyaa hunda du'aa keenya laale reeffa keenya nu ergu guyyaa hunda bu'aa jiraanna miti kalaa singallaatiin durra shananii nu fixanii biyyuma keenyaa wajjin maal ta'a rakkina qaba. Keewwan marra dhannee saamame keewwan marra dhannee duudhee keenya rakkate jiraan dhannee ko. Qabattee suddoo guddaa geessi daasuura jettee biyya ormaa keessa jirtu akka ijoollee Wallaggaa iddoo gurguddaa jirtu hin jirtu garuu amma teessee zim jettee dhaggeeffatte otoo isaan gadi bahanii dubbatanii silayyuu akkana furmaanni tokko argame bar biyya Itoophiyaatti kana Kan du'aa jiru Oromummaa keenyaaf wallaggummaa keenya qofaafidha gaayuu. dukkana maali waaqayyo Ijoollee dhugumaan waaqayyo ijoollee Rabbina ajjeesu haraan galfadha. Wallaahi laazim ani qooduma dhiiga ilmaan keenyaa kan akkas ilaalaa jiraachuu koorraa umuriin koo gabaabbatu dhugaa rabbi. miti bu'amee takkaan bo'inna bu'eessanii furmaanni jiru. Toonis ko dhugaa rabbii miti har'a ko bilisoomne irratti nurraa dannas diban amma koomen. Wayyoo Asirratti maal ijoollee gaddi kun peestaalii gurraacha yeroo hundumaa kan keenya maali waaqayyo nuun nu dhuumne moo nuyi maaluma yakkine haadha ogeenya dhabne hangafa dhabne teelaa dhabne kutusuu dhabne Obsi lubbuuti yaa obsi. haadhatti dhabne maaloo dhugaadha Obsi muutii qabadhu lubbu. Kaampaniin inni adabaa wabii. Liina muutii irratti qabe maskiinoo. asirratti buusanii furmaanni tokko hin jiru ammas baay'een isaa kan nama gammaduutu jira malee buusanii faayidaa tokko hin jiru barra otoo galatee namoota baay'ee galan akka ceeqaatu galatu reeboo'ichaatiin. Koomentii cufame koomentii cufame. Daa'ima garaa keessatti dhabna yoo nyaata abbaan mana nyaataa keessatti duuna nuyi maal ijoollee dhugaa maaluma yakkine waaqayyo sun beeku nuun maal waaqayyo nu dhuumne moo kana boodammoo mana bichaan hafe maal na jedha biyya ormaa keessaa mana bichaan hafe maalan xaqqamadha wuyyuu nan qubadhe wuyyuu maaluma dhalanne. Maali uumamne nuti uumamne maal ta'a yookaan ijoollee Oromoon taane yookaan diinan taane guwadhe. Gaafa laayifii kanarratti baanee dubbannu isheen akkas jedhamna madaan keenya baay'eedha wayyoo. Boo'inaan isaa maal godhame boonye maal fidanii isaan boo'inaa.
bakka kuusi lubbuu kooti bilaadheesiisi hojjate maaluma sii qaba utuu lubbuun koo darbee taftee ani biyyoo ammaa keessatti du'ee maal ijoollee qaxalii kanatti nu jala hambiristi kan ajjeeses kan nyaates mootummatti ishee kanaaf bilxiginnaadha mootummatti dhuma kana kan nu fixaa jirru. Yoo barbaadaan tokko bahee barbaadee kan keenya du'aadha. Yoo Finfinnee keessaa mana barumsaa keessaa dhaqee haadha isaa dubbise eessaa dhufte jedhee du'a maaloo kubadhee joo. Anees maamiisi dhaqamu. Wabii obsi lubbuuti. Nuti irratti qabeeyyiin. Wabii obsi lubbuu. Sorry ku. Sorry maal gadhiise har'a jedheen naqee ilaala viidiyoosa. Har'a maal gadhiise deebi'ee jedheen naqee ilaala maal ani. Kalatti muudii biyyi ni gahee beekan irratti baay'ee qabii. Ani siif maal sii ta'a akka gochaan sin argu maal siif ta'a akka leessarra deemee dhufee sin argu reeffa kellee. Uyyuu gubadhe maal ta'an haasitti najjeese ka waaqayyo dhugumaan ijoollee namni amantaa musliimas rabbiin jira jedhee rabbumaa waaqeffataa ijoolleen keenya warri kiristaanas maal ijoollee ji'a lama lamaan du'a maaloo maal ta'a gaafa manaa baatee kuttee kee dhagaan dhahee manatti si'aamsiseera ta'e. Barriin gaddaa hin boonye bara darbeen boonye ji'a darbeen boonye biraa dhufaa darbu boonye maal ijoollee kan keenya takka asirraa miidiyaa kanarraa takka tigireetti nu hidhu utuu dhala keenya dhabnu daa'ima keenya dhiisnee biyya ormaa keessa dannu haadha dhabna abbaa dhabna maaloo gubadhe kaanee sana kakaa bira namoo. Hai sorry bakka keenan darbeera ta'e kan maal ta'a bakka kee gaazimti mana da'ee najjeese atafte. Lubbuu koo siif kenne keena hojjedhu. wabii kalaas himtii beekaa sigee beekaa samuun naannisiini. Sampai publiki gue namanya sih tuh. Baru mambara dua kayaknya baru mambara repa kayaknya bukan baru yang ada para kawan jajan kan udah biar tidur dulu tangkatnya le kayaknya le udah beraka senjran repa sih tadi nuga su. Ay, Ani karena mau kisah tikoi kan sirriitti xaragamee wallaggamtu xaragamaa jira isheen kan garaashee bitamti iddoo gurguddaa teessaatti ishee abbaa isheetti fudhattee jirti garuu kan du'aa jiru kaakayyuu ishee ilma eessuma ishee ilma daadaa isheetu ishee waan iddoo guddaa geesse nama ishee qabatte haadha ishee baay'ee sassaabbattee teessi biyya keessaa baatee dagattee maal baatee dagattee yoo fakkeenya nuga shaafu garuu amma yoo bitiree fakkeenya nuga shaafu mee maalummaa ay haadhatti amree nuun obboloota keenya meeqaatamii meeqa boolla keessa waan jedhan.
wanti naa galu dadhabe bara maal fuudhee mucaan maaluma namarraa fudhatee namna keessa maaluma sinirraa fudhatee maal sin kadhatee moo maal godhe miidiyaa kanarratti jubbisa mana siyaasamte sana waatin ingina fudhatee maal seenu Komenti cufi ada mana? Komenti cufi ada mana? Mana beda jiran demi baru piyor mana? Umnya pikirnya. ibu aku itu menteri buku itu ada bukan apa kata tindu awas moyo Ribu kami mana kena kisah kan kami mereka dua mereka tu mereka jiwa doa semua nampak raci ni kan kisah Ya Rabbi lafarraa nuuf nuunoo dhumuma barbaadna. Kalaas. Nuunoo akkasitti garaan keenya gubachaa jiraachuu dhumnee lafarraa baduu hin wayyaadu. Walitti qabanii nuuf namni miidiyaarraa dulloomteen winjatti dullatti taate jetti nuyi gubannee biyya ormaa keessa teenya. Utuu barachuu dandeenyu utuu sammuu qabnu biyya namaa keessa teenya gubanna. Maalii waaqayyooti maalii? Mali mana iyanne furmaatan argannu namatti ni mannu gaaffiin keenya deebiin argatu mootummaan qabnu kaabinee gandaa maalii gandaa ka jedhamu hin qabnu festaaleen maranii nu galchuu qariinis bala keessa buusu qariin tinfatu lolaa fudhadhee bada maaloo wanti kalas ijoollee yaada qabani. Wabii kalas beekaa amma ga'e immoo beekaa sammuu maraachiin wabii bakka dhiisi biyya kee keessa hin jirtu haadha kee bira hin jirtu firra keessa bira hin jiru gaafa otoo akkanatti boos odoo kuftee namni lafa sanii si kaasu hin jiru waan ta'eef hin boo'iniiti obsi. Siifaatillee obsi. Sooniyatillee obsaa. Anaan nagarrama jiru keessatti asaggeeffaa kana miti bar ijoollee buqqaame biqoota kan dubba. Lameen nagarrama jiru keessatti amma ijoollee wallaggaa iddoo guddaa ga'aniiru iddoo maaliidha barumsan warra haadha gara ishee bultu bicha. Haadha ishee abbaa ishee ofitti fudhattee mucaan adaadaa ishee mucaan eessuma ishee iddootti dhalattee dagattee afaan ishee gurgurtisuuf biyya ormaa keessatti ittiin nu waan nu jettiin. Dhugaa otoo wallagguutti malee dubbisuuf taatee jiraattee miidiyaa kanarra nama 500 wayya ture kana keessa nama sagalee keessan isin waraabu jira miidiyaa irratti hin boo'inaati obsa. Yoo boof inni ati qabadhu boo'i lubbuuti hin barbaachisu hin boo'ina miidiyaa irratti. Sobanii sin jala taanii sagalee keessa waraabanii deemanii akka biraatti sin gadhiisan. Yoo waraabde maal dhimmee keenya? wabii afaan kee qabe ta'uu baannaan karaa keessa sirratti daawwaleen keessaa si baasa afaan kee qabe kan bu'e nama ga'e nu ga'eera. Kala nama bu'uun haasibana koomentiin bani waan fayyadu qabu as keessa koomentiin manni keessa irratti gubataa koomentiin baniinis. No banamuu qaba komentiin hin cufa kampaanii yoo komentiin hin banamu. Komentiin kan boo'icha erguume. Ashaangullitii boo'icha irratti ergu waan ta'eef jechuudha amma mana kee manni kee gubata. Amma akkamii akkaataa akkamiin sagaleetu akkaataa furmaata amma akkaataa akkamiin inni gannaaf amma bakka deemtee deemuu dandeessu. Bilis nam tokkoon keessanii boyena bakka singee bakka gaa yoo boos barbaadamu itti go'aati bu'aa kalaas kana booddee nam tokkoon boyena sirratti sammuun naannoo nama dhagaa bakka bilis biko hundi keessanii seenaa. Deemtee haadha jetti nagaan hin galtu guyyaa tokko. Biko otoo nama gochituu fi keetti deebitaa. Ani fakkaanne gaafa nargu
Itti dhaqee dooktarraa fi haadha jalatti argee maal fajjiis. Kanarra maal biyyi ta'uu qabdi gaajollee wallaggaa deemtee haadha isheetti nagaadhaan guyyaa tokko galteen beektu. Yoo manaa baate reeffa keekaadhaaf abbaatti gala. Waan dhala namaa irratti hin taane nurratti ta'ee jiru. Ani hirmee koo bara salaalam jechuudha. Dhugaa waanuma takkaa xinnummaa kooti kaasee agarreen arge. Mootummaa dhufee darbu keessatti hiyyoomni wal nama kadhannu yoo dhannee walumatti baana. Nuti ijoollee wallaggaa musliimaan illee waliin qoonnu walirraa fuunee walirraa nyaanna. Ati musliimati kiristaana waliin hin jennu. Kana keessaa du'aan xaragamnee wal faana ka'aa jirra. Miidiyaa kanarratti sabnee wal nyaannaman gaafa biyya abbaa keenya keessaa mana musliimaa guyyaa ayyaana kiristaanaa ture yoo ta'e kan musliimaa dhaqee nyaatee dhuga. Kan musliimaati yoo ta'e kiristaanaan dhaqee nyaatee dhuga. Sababuma kanaaf xaragamna malee maaliif dhumna? Tokkitti qabnu dhabne ammoo sirma maaltu nuufe maalumatu nuufe torbee kan ammoo sabboona dhabna beekani. Kunis naaftu kana malee maal tabeessi wayyoo. Maaloo bakka keenya nan furatu waa dhaqu. Mana nama keessa gaasiin fana ta'e nama jeesaa walaani du'aa mabbolaa koo dhageetti dadhabe waan ta'eef gaasiin fana ta'u Dubaay keessaa meeqa fana ta'ee jeesaa wala. Maabiraatiin tokkee naannanachiisu. Wabii lubbuu obsi wabii. Du'aan Kiriisa hidhamtee ulfi keessaa bahee jechuudha gaari maatiidhaan wal wajjin sirma yoo naannaan waliin irraa kana jaban qabi kalaas diina irratti muti itti buqqaasitee please Karena saya dah boleh mesti bahasa Dungawa ke derata hundi kesini hindia bekat kalau nama busini mendire. Malah kau tu isam boy, bebe ya sih bawa tu kau sitti mame boy ni jadi. Ismail gue deh memang gue negara tu buat deh. Had oli kerja tawale. Sony. Kedua kerja tawale. Waktu kau sitti mana? Mahal tak nabi bekerja cara malu betul. Nuntu sih. Sebab ada lagi deh man. Dia berarti kesan grup tidak ada grup dan asrat nasi na media. Yo bos barbadem grupi ima WhatsApp kalatti sani wajjin hasa. Iya. Mahal tak bebe itu badan malu babre bara bere fan mubasham. Amma yo bitre fu batenya mubasham memang. Ina warin boy na nunjet tadi ini na hangu batu. Ini na iya walgati hangu batu. Toki musim boy na. Iya uji juga kembali pun Maal tu Sony dubbu maaltu nyaate dhugaa waaqa maaltu nyaate mucaa kana mee ani dhugaadha jechaan jiru rabbiin amallee mammaatti. Waraana deemtee bara reeffa keenya walgeenya iyyuu qabna Oromoo walgeenya iyyuu qabna Saati shanitti du'e seenu maal taate harkan keessa saati shanitti du'e. Achi keessaayyuu waan reeffi saati kanaa dhaqabdu. Wayyoo mootummaa siree abbaa qirra ciiftee dhukkubsattee duuta ta'een gubadhu. Mali Oromoo wallahi diinni kan nyaate kana Oromoon manyaa mucayyoo takka dhaggeeffadha mucayyoon takka akka jettutti mootummaa miti kan mucaa kana ajjeese jetti. Mootummaa madhachiise nuti mootummaa mana fixaa jira hundumtuu mootummaa miti jedha. Ijoollee amma gaafa deemnu ijoollee Finfinnee isa mucaa kana wajjin isaa gaafa deemnu akka mootummaatiin kan du'e malee nama dhuunfaa nama Iya. Nuti mootummaa mana fixaa jira. Qoyimee inni wallagga irratti maaliif xiyyeeffate meeqoo? Ajjeesa jettee yaadda suusiyee mee mucaan kun miidiyaa kanarraa maaliif dalagaan? Waa miidiyaa kanarraa hojjetu. Ganama akka hirriba ka'een argee mucaan kun aktivistiidha nama waa'ee siyaasaa beekuu miti.
dhugaa rabbi baay'ee tokkoon gaddaan akka kootitti jechuudha. Mucayyoon takka intala horroo intala wallaggaati maal jetti mootummaan hin ajjeefne nama dhuunfatti ajjeesetti. Dhibbaan dhibba kana mootummaan ajjeese mucaa kana manaan. Beekan ijoolleen keenya waanuma qabatan namani olii gadi dubbatu jiru. Waanuma qaban namani olii gadi dubbatu harkaan keessaa sa'aatii shanitti kan ajjeesan. Kaleessa galgala. Eeggadda galgala wallaahi irra jira. Eeggadda galgala tokko irratti argee lubbuu dabarreessee jala darbe. Yoo asirratti bahee dubbatu yoo namni tokko waa balleesse ummata miidhamaa ummata anarra ani wallaggaamti garuu miidhama ummata kanaa nan argaa. Ummanni kun akka Finfinnee keessatti mattaawaqaa wallaggaatiin hin jiraanne dhibban beekan. Dhugaa rabbiin isin hin jedhan. Maaliif ummanni kun maa miidhama? Maa ajjeefamti ijoo qeerroo mucaa dheengaddi ija keessa rukutan san maa ija keessa rukutan mucaan sun dhalataa wallaggaati. Ijoollee qaxalee laalaniiti Oromoo tan ija jaamsuudhaaf ija keessa nama rukutanii jechuudha. Maal ta'uu qaba Oromoon gaafa kan lafa keenya irratti mee Oromoo artistii nafxanyaa takkitti ofiin duute agartanii namni ajjeese argitanii beektanii aga mootummaan kun dhufe. Ilmaan Oromooti kan ajjeefamaa jiru. Artistii meeqa ajjeefame agaa biyyiin ilmaan qaqqaxaleen qeerroo nama meeqa boolla tokkotti awwaalanii bara. Nuti maaliif kanarra ijaaramaa gadi bahaati ijaaramaati tokkummaa keessanii yoo namni gandummaa dhallee siniin jedhe ganda akka gandaatitti gadi bahaa ijaaramaati ummata keessan rakkoo ummanni keessan keessi jiru rakkoo gandi keessan haati keessanitti ajjeefamaa jirtu akka furmaatitti godhattan abbaan fee gandummaa siniinaa jedhe namni waa sinii godhu hin jiru tokkooma akka wallaggaatti ummata kana miidhamaan dhugaa rabbiin isiniin jedhan namni haga ummata wallaggaa miidhame hin jiru gadi bahanii galaan jiran har'a nuti har'a gaafa nasi gadi bu'ee Finfinnee keessa jiraachuu hin danda'a garuu uummanni sun Finfinnee keessa jiraachuu hin danda'an har'aa miti waggaa 3 duran beekan. Maaliif ajjeefama? Gaafa ajjeefama maaliif gaafatamuu dhaba? Maalidha? Furmaanni isaa kan keenya kun maalidha? Rabbi, ani mucaa kana amanaan jiru. Kaadireef kaabineen wallagga keessa jirtullee gadi baatee tokkummaa ofiitiin dhaabbachuu qabdi. Oromummaa dhiisanii akka namummaatti haa jiraatu uummanni kun. Oromummaa dhiisa akka namummaatti haa jiraatu. Gizmuun ajjeefamaa kaan rasaasaan kaan maaliin kaan xiyyiit.